galgala PSG Aston Villa injifachuun shaampiyoonii mo'amtoota Awurooppaa bara 2026 ta'een ta'uu madaalii ga'umsaatiin immoo Arsenal fi Manchester United morkattoota isaanii waliin qixa yoobaan Real Madrid immoo injifateera jijjiirraa taphataatiin wal qabatee ammoo Chelsea dhimma Enzo Fernandez irratti hojjennoo qabu kan beeksise Galatasaray Arsenal fi AS Atletico Madrid fi Tottenham walii galaniiru Romelu Lukaku ammoo Napoli waliin gargar bahuudhaan kilaba haraaf kan mallatteessee isaan duraanii garee kan Barcelona Xavi Hernandez ammoo gara hojii leenjisummaatti deebi'eera kan jedhu odeeffannoo waggaa boqonnaa biroos qabateera. Tola sababa bin dhaggeeffattoota keenya turtiin keessan ammas hubannoo faana ta'u. Premier League England barii dorgommii 2026-27 torbee jimaata dhufuutti kan eegalu eenyutu shaampiyoonii ta'uu danda'a kan jiru irratti tilmaama keessan nu biraan gahuu ni dandeessu. Opta Super Computer Sky Sport jechuudha tilmaama Premier League England kan bara dorgommii haaraa kan raagee jiru sana kan isin biraan geenyu ni ta'a. Kilabiin cimaa addunyaa kana PSG'n galgala goolii 2-1 Aston Villa injifachuun shaampiyoonii mo'amtoota Awurooppaa bara 2026 kan ta'e daqiiqaa 20 irratti Kvicha Kvaratskhelia qoomsa dhuunfaasaa fayyadamuudhaan goolii galcheen PSG dursaa kan qabachiise. Kvichaan PSG keessatti taphataa garaagarummaa uumaa jirudha. Waggoota lama darban qoomsa gaarii PSG keessatti mul'isaa jiruun PSG'n waancaa Champions League Awurooppaa lama walitti aansee shaampiyoonii kan ta'e. Taphataan kun Champions League Awurooppaa bara 2025-26tiin qoomsa gaarii mul'iseen taphataa cimaa dorgommichaa jedhamuudhaan kan filatame isa dhaabuun taphattoota sararratti isaatii fi yaaddoo guddaa kan ta'e galgala taphattoota Aston Villaadhaaf dhukkubbii mataati kan ture. Daqiiqaa 45 irratti ammoo Brian Majo Aston Villaadhaaf goolii galchuudhaan taphni boqonnaa dura goolii tokko qixaan kan xumurame. Lammiin England Majoon Aston Villaadhaaf taphasaa jalqabaatiin kaleessa goolii kan galche. Boqonnaa dura taphataan kun yoo xiqqaate goolii lama ol galchuu danda'a kan ture. Carraa goolii irra deddeebiin argate keessa tokko qofa gara gooliitti kan jijjiirame. Umurii 17 fi guyyaa 212 umurii xiqqaan waancaa mo'amtoota Awurooppaa irratti taphachuudhaan Majoon taphataa jalqabaa kan ta'e. Taphni boqonnaa deebitiin daqiiqaa 61 ammoo Desiree Doué goolii galchuudhaan PSG 2-1 injifate. Shaampiyoonii kan ta'e PSG'n waancaa mo'amtoota akkasumas ammoo Champions League Awurooppaa lama walitti aansee seenaa kilabichaatiin yeroo jalqabaatiif shaampiyoonii kan ta'e waancaa mo'amtoota walitti aansee injifachuudhaan ammoo kilaba afuraffaa kan ta'e. PSG dura kilaboonni sadiin kana dura seenaa kana kan isaan hojjetanii Ajax bara 1973 fi 74, AC Milan bara 1986 fi 1990, Real Madrid ammoo bara 2016 akkasumas ammoo 17 waancaa mo'amtoota Awurooppaa walitti aansee shaampiyoonii kan ta'e. PSG ammoo kan bara 2025 fi 26 innis shaampiyoonii ta'uu isaatiin wal qabatee kilaba afuraffaa waancaa mo'amtoota Awurooppaa shaampiyoonii ta'uudhaan seenaa haaraa PSG'n kaleessa kan galmeesse. Waancaa galgala waliin PSG'n bara dorgommii 2024-25 eegalee waancaa garaagaraa kudhan dhiyeessee rikeetiin durfamaa shaampiyoonii kan ta'e. Kana keessaa liigii France 2, Champions League Awurooppaa 2, mo'amtoota Awurooppaa 2 shaampiyoonii ta'e keessaa kunneen muraasa. Gareen Unai Luis-Enriquetiin ijaarame PSG'n waggoota lama darban akkasumas ammoo ammatti kilabni cimaa addunyaa kana PSG dha jechuu dandeenya. Leenjisaa Unai Emery kan durfamu Aston Villaan yeroo afuraffaadhaa fi waancaa kanaan wal qabate ga'umsi kaleessaa keessattuu mul'isan ga'umsa gadaanaatti kan ture. Unai Emery'n waancaa mo'amtoota Awurooppaa yeroo afuraffaadhaa fi xumuraaf ga'uudhaan waancaa kana milkeeffachuu dandeenya. Sevilla, Villarreal akkasumas ammoo Aston Villa leenjisaa PSG, Real Madrid, Barcelona fi Chelseadhaan mo'atamuudhaan waancaa kana osoo milkeeffatiin kan isaan hafanii taphaa galgalaa kana abbaa murtee lammii Somaaliyaa Omar Artan dursuudhaan seenaa kan hojjetanii kun seenaa dorgommii kana umurii
51 keessatti abbaa murteen lammii Awurooppaa osoo hin ta'in tapha mo'amtoota Awurooppaa dursuudhaan Omar Artan abbaa murtee jalqabaati kan ta'e namni kun waancaa addunyaa bara 2026 akka dursuu FIFAan filatus Ameerikaan garuu gara biyyaa kan seenne kan dhorkite dagalgara galu galata UEFA haa ta'utti ga'umsa gaarii waliin Somaaliyaa fi Afrikaa guutuu Omar Artan kan boonse odeeffannoo biraattuun darbuu taphaa madaalii ga'umsaatiin dagalgala Arsenal fi Manchester United morkattoota isaanii waliin qixa yoobaan Real Madrid fi Napoli ammoo morkattoota isaanii kan isaan injifatanii Evertonis akkasumas injifateera United fi Arsenal ammoo qixa baanus garuu rukuttaa penaltiidhaan morkattoota isaanii kan isaan injifatan tapha shaampiyoonii Premier League England Arsenal irraa eegaluudhaaf Arsenal Como simachuudhaan dirree isaa irratti jechuudha. Comoon kilaba Fabregaziin durfamu Fabregas ammoo kan dura Arsenal Chelsea akkasumas ammoo Barcelonaaf taphachuun isaa ni beekama. Daqiiqaa 33 irratti Lewis Skelly goolii galcheen Arsenal dursa qabateeti kan ture sana booda garuu daqiiqaa 43 irratti Martin Batruna goolii galcheen Como fi Arsenal goolii tokko qixa kan isaan xumuranii taphichi erga xumuramee booda rukuttaa penaltiidhaan kilaboonni lamaan gargar bahuudhaan Arsenal 4-3 Como kan injifatee tapha kanaan taphattoonni ganna kana tapha madaalii ga'umsaatiin osoo hin taphatiin kanaaf keessattuu goleegaan Arsenal David Raya boqonnaa booda jijjiiramee seenuudhaan rukuttaa penaltiin lama taphattoota Como jalaa kan deebisee akkasumas ammoo jijjiirraa ganna kanaatiin torbee kana keessa kan mallateesse Bruno Guimaraes jijjiiramee seenuudhaan taphichaan ga'umsa beessa kan mul'isee rukuttaa penaltiin Arsenal yeroo gargar ba'us goolii galcheera goolii rukuttaa penaltii xumuraa ammoo Christos Zolis goolii injifannoo kan penaltiin kan galche Kepa Arrizabalaga filannoo jalqabaatiin kan seene Lewis Skelly Eze Waneri Gabriel Martinelli Max Doman Gabriel Jesus fa taphattoonni kunneen filannoo jalqabaatiin seenaniiru. Hinkaappee Gabriel Magalhaes taphattoonni Sarachaa kunneenis filannoo jalqabaatiin seenuudhaan kan isaan taphatanii Bukayo Saka fi akkasumas ammoo Declan Rice tapha kanaan osoo hin taphatiin kan isaan hafan Manchester United Leeds United waliin tokko qixa kan ba'e daqiiqaa 16 irratti Joshua Zexi goolii galchuudhaan Manchester United dursa qabachiisetti kan ture daqiiqaa 29 irratti Brian Aronson goolii galcheen Manchester United fi Leeds United goolii tokko qixa kan isaan xumuranii rukuttaa penaltiidhaan Manchester United 5-4 Leeds United kan injifatee tapha kanaan Euro Dalo akkasumas ammoo Fletcher Santos Dorgu Brian Mbomo Amad Diallo taphattoonni kunneen filannoo jalqabaatiin seenuudhaan gama Manchester United kan isaan taphatan Newcastle United fi Everton ammoo morkii taasisaniin Everton goolii 3-1 tapha kana kan injifatee Tierney Bari akkasumas ammoo Iliman Injaye fi Tariq George goolii injifannoo sadan kan Everton galchaniiru kan Newcastle United mu'amurran baraaremu Barnes kan galche kanaalatti Nottingham Forest fi Bayer Leverkusen morkii taasisaniin Nottingham Forest goolii 2-1 tapha kana yeroo injifatu Danindoo akkasumas ammoo Muinga goolii injifannoo lamaan kan Nottingham Forest kan isaan galcha Real Madrid goolii 1-0 Deportivo Alaves tapha injifateen Prime goolii injifannoo kan Real Madrid taphataa galcheedha. Napoli ammoo goolii 6 lamaan Aris yeroo injifatu Scott McTominay goolii 1 kan galche Kevin De Bruyne goolii 2 akkasumas Lorenzo Luca goolii 2 galchaniiru. McTominay tokko Kevin De Bruyne fi Lorenzo Luca ammoo goolii 2 Napoliidhaaf galchuudhaan Napoliin tapha madaalii ga'umsaatiin kaleessa goolii 6 galchuudhaan kan injifate. Odeeffannoo jijjiirraa taphattootaatiin wal qabatutti yoon darbu Chelsea dhimma jijjiirraa Enzo Fernandez irratti ejjennoo qabu kan beekse Manchester Cityin Enzo Fernandez sarara gidduu mallatteessifachuudhaaf taphaticha waliin haasaa eegaluun isaa ni beekama. Chelsea'n galgala akka beeksetti hanga boruutti Manchester Cityin Enzo Fernandez mallatteessifachuudhaaf yoo barbaade paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 20 dhiyeessuu qaba jechuudhaan Chelsea'n kan beekse boru darbinaan garuu Enzo Fernandez dabarseen kennu jechuudhaan akka beeksedha
za Atletic kan gabaase paundi miliyoona 20 ya Manchester City Enzo Fernandez kaffale Chelsea daf kaffale Enzo Fernandez mallatteessifataa kan jedhu kan eegamnita odeeffannoo biraatti on cehu Galatasaray Gabriel Martinelli mallatteessifachuudhaaf Arsenal gaaffii kanneesse Galatasaray euro miliyoona 45 yookiin ammoo paundi miliyoona 38.4 Arsenal dhiyeessuudha kan gaafame dhimma kanarratti Arsenal hanga ammaatti wanti jedhe tokkolleen jiru Martinelli garuu ammas taanaan Arsenal keessa turu akka barbaaduudha. za Atletic kan gabaase Tottenham Christian Romero gurguruudhaaf Atletico Madrid waliin waliigaluu kan gabaafame kilaboonni lamaan euro miliyoona 40 yookiin ammoo paundi miliyoona 34.1tiin kan isaan waliigalan Romeroon dhimmoota dhuunfaatiin dursee Atletico Madrid waliin waliigaluun isaa ni beekama. Fi Zulaayi Tamaam Sigmora kan barreessee waancaa barakana Arsenal tokkoffaa Manchester United lammaffaa Chelsea sadaffaa Bournemouth arfaffaa Aston Villa shanaffaa Tottenham jaaffaa jechuudhaan Zulaayin kan tilmaame akkasumas Junaddin Abdoo godina Jimmaa Qarsaarraa kan barreessee Bruno Gimareesh Martin Odegaard Manchester City dhaaf yaadodha jechuudhaan kan barreessee Fayyisaa Fuufaa godina Wallagga Lixaa Sayyoon Oleerraa Chelsea ilaalchee wanti haaraa jedhee simbiraan geera bulchaa abbaa Tamaam Jimmaa Manchoorraa waa'ee Liverpool kan jedhee Ayyaanoo Amaan Liverpool Bradley Barcola kan mallatteessifatu taanaan shaampiyoonii ta'e jechuudhaan kan tilmaamee Miftaahuu Daliil Bunoo Baddalee irraa barreessee Liverpool taphataa sirreettisaa fidachuu qabaa jedhee Rais Yaasin Manchoorraa Liverpool shaampiyoonii ta'e Arsenal lammaffaa Manchester United sadarkaa sadaffaa jechuudhaan tilmaamee gammachiis ta'a Hargee Lixaa Daaroo Labuurraa barreessee Arsenal shaampiyoonii Premier League England bara 2027 ta'e jechuudhaan tilmaama isaa kan nuuf barreessee Muslim Abbaa Moggaa Premier League England bara kana Manchester City sadarkaa tokkoffaa jechuudhaan kan barreessee Chelsea sadaffaa Manchester United afraffaa Liverpool Arsenal shanaffaa jechuudhaan kan tilmaame Elias Solana godina Ilubaabuur irraa barreessee Manchester United jijjiirraa taphattootaatiin wal qabatee Nuur Abbaa Tamaam Jimmaa Manchoorraa Arsenal 2-1 Manchester City injifate jechuudhaan kan tilmaame waancaa Community Shield dibbata dhufu kilaboonni kunneen lamaan kan taphataniidha kan ilaalchisuudhaan Nuur Abbaa Tamaam tilmaama isaa kan nuuf katabe Muaz Rashid Sigmora tilmaamni koo shaampiyoonii kan jedhu Manchester City tokkoffaa Liverpool lammaffaa Arsenal sadaffaa jechuudhaan tilmaama isaa sadarkaa tokkoffaa hanga jaaffaa kan tilmaame Yaasuu Bushaa Wallagga Baasaa Sigaarraa odeeffannoo ispoortii ganama kana baay'isaa Manchester City shaampiyoonii ni ta'a Arsenal lammaffaa Manchester United sadaffaa Liverpool afraffaa Tottenham shanaffaa jechuudhaan tilmaama isaa nuuf katabeera barataaf Daanuu Taajuu Bunoo Baddaleerraa Manchester City shaampiyoonii ta'a Arsenal sadarkaa lammaffaa jedhee Najib Badruu Jibriil jechuudhaan Ilubaabuur Daarimuurraa sin waliin jiraas dhaggeeffachaa jira qophiin keessan beeyse jechuudhaan kan barreesse akkasumas ammoo Awwal Jaada Qarsaarraa Liverpool bara dhufu shaampiyoonii ta'a torbii jimaata dhufu hawwiin eegaa jira jechuudhaan kan nuuf katabe Yaaqoob Dastaa innis sin dhaggeeffachaa jira jechuudhaan Arsenal shaampiyoonii ta'a jechuudhaan tilmaama isaa kan nuuf katabe Tasammaa Yaasuu Gujii Odoo Shaakisoorraa Premier League England yoomee galaa kan jedhee torbee jimaata dhufu kan eegaluun ta'a Hamza Biraanuu Bunoo Baddaleerraa sin dhaggeeffachaa jira qophiin keessan beeyse jechuudhaan gawwan hedduu dhufan keessa kunneen muraasa odeeffannoon harkatti hafan isin biraan ga'uudhaaf leenjisaan duraanii Barcelona Javi Hernandez leenjisaa garee biyyaalessa Neezerlaandis ta'uudhaan waliigaltee kan mallatteessee bakka Ronald Koeman bu'uudhaan biyyattii kan leenjisuu ni ta'a odeeffannoo biraatti Romelu Lukakuun Napoli waliin gargar ba'uudhaan Fenerbahceedhaaf kan mallatteessee Mohamed Salah waliin sarara fuulduraa Fenerbahce kan dursu ni ta'a Romelu Lukakuun odeeffannoo biraatti Pep Chevaria waliigaltee waggaa 5 Chelseadhaaf kan mallatteessee Chelsea jijjiirraa taphataa kanaatiif paawundii miliyoona 16 Rayo Vallecanof kan kaffaleera Chavarian bakka Kukureyaa Sarajisa qarqara bitaarratti kan taphatuni taphataan kun umurii 28 irratti kan argamu yoo ta'u Chelsea makamuu isaatti akka gammadee fi abjuun konaaf milkaa'ee jechuudhaan Chelsea kilaba cimaa addunyaa kana keessaa tokko jechuudhaan Chavarian kan dubbate Chelsea jijjiirraa ganna kanaatiin qofa taphattoota
tokko kan mallatteessifate Morgan Rogers, Jordan Henderson, Daniel Welbeck, Maxence Lacroix taphattoota Chelsea tokko mallatteessifate keessa kunneen sadarkaa jalqabaa irratti kan isaan eraman. Manchester City namoo goolii gaallamii Argentina Ruli Olympique di Marseille kan mallatteessifate goolii gaan kun waliigaltee waggaa 2 kilaba isaa durii Manchester City dhaaf kan mallatteessee umurii 34 irratti kan argamu Ruliin bara dorgommii 2016-17 Etihaditti dabarsuus tapha tokkollee Manchester City dhaaf osoo hin taphatiin kilabicha kan gadhiise Manchester Citytti makamuun miira addaa namatti uumachuudhaan waliigaltee erga mallatteessee booda kan dubbate Manchester City wal qabatee Barcelonaan gaafii lammaffaa City dhaaf akka dhiyeesse kan gaafii Rodri mallatteessifachuudhaaf yeroo lammaffaadhaaf gaafii kan dhiyeesse jalqaba Manchester Cityin gaafii Barcelona harkatti dideeti kan ture kalisa waaree booda garuu maallaqa kana dura dhiyeesse Barcelonaan fooyyeessuudhaan euro miliyoona 60 City dhaaf dhiyeessuu Fabrizio Romano kan gabaasa odeeffannoo kee xumuraattoon darbamu Premier League England barri dorgommii haaraa 2026-27 torbee jimaata dhufu kan eegalu taas Sky Sport Super Computer eenyu injifataa kan jedhu fi sadarkaa kilaboota kan inni tilmaame kanaanis Arsenal champion Premier League England bara 2026 Arsenal qabxii 86 walitti qabachuudhaan ifama 86 son taane 85 walitti qabachuudhaan championii ta'uudhaan Opta Super Computer tilmaama isaa kan sadarkaa jalqabaa Arsenalif kan kenne kan alatamu Manchester City Pep Guardiola malee sadarkaa lammaffaan xumurachuudhaan kan tilmaame Manchester City taphoota 38 keessaa qabxii 81 walitti qabachuudhaan sadarkaa lammaffaan akka xumuru kan tilmaame Liverpool sadarkaa sadaffaa Manchester United sadarkaa afuraffaa Chelsea sadarkaa shanaffaan akka xumuran tilmaamni kun kan Sky Sport Super Computer tilmaame kun kan agarsiisu ni ta'a Liverpool qabxii 76 Manchester United qabxii 75 Chelsea qabxii 72 sadarkaa lammaffaa sadarkaa sadaffaa hanga shanaffaatti ni xumuru jechuudhaan kan tilmaame kan latamu kilaboota gara championship Englanditti gadi bu'an jechuudhaan kan tilmaame Coventry City, FC Town fi Hull City kilaboonni kunneen bara dorgommii jalqabaa Premier League Englanditti ol guddatanitti ni deebi'u jechuudhaan Sky Sport Super Computer tilmaama isaa bara dorgommii 2026-27 kan tilmaamedha. Waliigalaan odeeffannoo ispoortii ganama kanatti xumureetan jira qophiileen OBN itti fufu turtii gaarii.